Biyya hinnaa bahu akka nama tokkootitti hinnaa sanii Oromoonni waan bilisaa argatu nu fakkaataa eegaa turre. Hinnaa san keessatti wanti nu eenyuuf riyaalitiin lafarra jiru adda adda waan tureef biyya na dhufee as taa'u murteeffate. Obboo Tashitaa Tufaa jedhaman an dhalatanii guddatan Oromiyaa Nageellee Arsiitti gara Yuunaayitid Isteetsi an godaanan immoo bara 1992. Yeroo ammaa kana godina akkuma dhufaniin keessa qubatan Minnesota keessatti abbaa qabeenya guddaati miiliyoonaridha. Dhaabbanni Metroopolitaan Traanzit Neetwork Kaampaaniin geejibaa Obboo Tashitaa guyyaa guyyaatti barattoota godinichaa 15,000 oliif tajaajila geejibaa mana barumsaatti deddeebisuu kenna. Hojjettoota 300 ol qabas dhaabbanni kun. Erga biyyaa bahanii Minnesota godina amma Oromoon 40,000 ol keessa jiraata jedhamee tilmaamamutti jireenya haaraa jalqabanii booda hojii adda addaa hojjechaatii bu'aa bahii keessa darbanii amma abbaa kaampaanii geejibaa kaapitaalii miiliyoonaan lakkaawwamuu qabu ta'an. Akkuma namoota biyya adda addaatii dhufanii biyya kana dhufanii jechuun biyyi kun guddiseeti namoota kaawwaniif haarawaa akka itti namni itti jiraatu haarawaa beekumsi namni qabu haarawaa na'aaf haarawaa ture aadaan biyya kanaa na'aaf haarawaa ture afaan Ingilizii kan mana barnootaatitti baranne sun gayaan turre wanni godhuun irra ture. Mana barnootaallee galuu murteessee giraajuweet iskuulii galee akkuma dhufeen waggaa tokkoon booda giraajuweet iskuulii illee fixadhee hojjechuu yoo ta'u chaalenjiin adda addaan dhufee. San keessa tokko hojii akka barbaadanii dhabuudhaan jedhan Obboo Tashitaan gara Ameerikaa godaanuudhaan dura bifa barumsaa seenatiin digirii duraa argatanii barsiisummaadhaan Finfinnee keessatti hojjechaati turan. As Ameerikaa dhufanii garuu takka jedhanii akka haaraatti jalqabuutu irra ture. Akkasittis qalbiin cabne. Hojii barbaadu itti fufan argatanis. Hojjaan kiyya ka duraa Minneapolis Hiltanii Downtown Hiltanii asii jechuun haarawaa jalqabeera. Haarawaa ijaaramee jalqabeera. Hojjaan kiyya ka duraa I was a dishwasher. Hoteela san keessatti mi'a dhiqxan dhiqu meeshaa dhiquu ture meeshaa qulqulleessu ture. Hiltan hoteelitti hojii argachuun sun waan tokko. Hojii argachuun salphaa miti garuu wanni namatti dhagahamu jira maal isinitti dhagahamise? Riyaalitii jiru namni hundinuu sadarkaa guddaa hojjetee jiraate ilma gammadaa haa ta'u ammoo anaan itti ilaalamu opportunitiin yoo hojjedhee horii argachuu danda'e yoo hojjedhee danda'uu danda'e yoo hojjedhee maatii horachuu danda'e wanti hojjaa yoo jiraate. Na'aa wanni guddiseeti maatii qabaasa ture. Ammoo hinnaa akka ijoolleetti ijoollummaarraa hinnaa guddaa akka ijoollee qotee bulaatitti waan baay'ee baranne wanni guddaan warri keenya nu godhe yoosanii hojjaa akka hojjechuu dandeenyu nu barsiisanii. Aadaa san qabadhee waan dhufuu fi hojjaa yoo ta'e yoo hojjedhee jiraachuu danda'e digirii san nyaachuu hin danda'u. Homaan aan godhu hinnaa tokko hojjaan forchuunii si baasu jiru waan biraa barbaaduuf deeman hojjaa wamdiqaa. Salphaa naannoo kan kee jiru hojjettee kaatee waan baay'ee hojjechuu dandeettu hojjaa waan hin dandamne badaduuf hinnaa balleessina. Hoteela san keessa mindaa sa'aatii $6 birrii guunneen hojjechaati guddaa yaaduudhaa fi oliixachuu hulaa itti fooyya'an barbaadu ittuma jabeessan. Biyya haga barataa dhufee hojjaa adda addaa hojjechuu jalqabe hojjaa 3-4 hojjechuu jalqabe horii waa'ee argachuu dhugaa dubbachuuf illee biyya keenya opportunity kana waan hin jirreef opportunity jiru hundattuu gargaaramaati pretty much hojjaan kun hojjaalee barii ture hojii humnaati. Hojjaa humnaa ture hojjaa humnaa kanneen security guardii waan adda addaa lafa qulqulleessuu kanneen irraa ka'eeti. Booda graduate schoolii jiru graduate schoolitti security guyyaa sa'a maaf kreditii baay'ee fudhataati kreditii 12 fudhachuun irra kreditii 12 fudhataati sa'a naagayu waan biraa hojjechuu waan hin dandeenyeef security guardii ta'ee hojjetaa hinnaa security guardii keessaa immoo achitti assignmentii biyya hojjetaa kitaaba biyya dubbisaa hojjetaa ture jechuudha. Hawwii isaanii ani ijoollummaan gaafadhe. Ani akka nama tokkootitti dippiloomatii ta'uu barbaadatu.
dippiloomatii ta'uuf fedhii guddaa qaba. Kanaaf maaliif dippiloomatii ta'uu feetan ture? Inni ijoollee ture abbaan kiyyaa ijoollee maraa keessaayyuu haasawuu jaaladha. Riippoortii isa kennuu jaaladha ture. Riippoortii hunda riippoortii godhu waan jaaladhu abbaan kiyya reediyoo jedhee nama himatu. Reediyoo jedhee waan nama himuu fi suniin reediyoon ammoo innaa sani nama akka nama ijoollee baadiyyaa keessatti dhalattee guddatteeti reediyoo waan guddaa. Akka reediyootii yoo haasawuu danda'anii mooraalii guddaan namaa ta'a. Kan irraa akka ka'ee guddiseeti intirestiin qabaataa dhufee dippiloomaasii waan haasaan kana irratti joornaalizimii xabaqaa ta'uu kan inni haasaa intirestii guddaa qabaataa dhufee. San booda hoo akkamitti gara hojii mataa ofii hojjechuu seenan? Hojjaan kun anan akka graduate schoolii fixadhee ka'eeti akka civil servantiitii hojjedhaa ture local governmentii. Mootummaa keessa. Minneapolisii hojjedhaa ture kontraata namaa kennani. Kontraata namaa kennuu fi anini riippoortii katabuu qaba. Riippoortii katabee ka'eeti alaqaa kiyyatti illee boorditti illee dhiyeessuu qaba. Innaa kana gochuun nirra jiraatee gaaf tokko alaqaan kiyya na dhufteeti riippoortii kontiraaktarii wayii maqaa waan hin dhoofne rakkoon hin jiru. Kontiraaktarii kana jijjiiruu barbaaddeerti. Gaaf tokko riippoortii kana jarri kun qajeelaa hojjaan jiranii akka jetteeti monopileetii gochuu badadde. Riippoortii qajeelaa akka hin taane akka katabu. Akka jarri kun hojjetaan jirre maafi isii mataa ofii keessatti nama biraa kontiraaktarii biraa qaxaruuf. Wanni kun na amansiifne jedheen. Na amansiifne jennaani akka inistiraakshini akkasii kennamee hojjechuu danda'u sirri jira. Kan irraa akka ka'e riippoortiin kiyya ka annual review'n ka waggaa duraa A+ riippoortii amma waggaa kana pretty much zero godhamee katabame. Kan gahumsa hojii keessanii. Hojjaa alaqaan dhaga'uu riippoortii ofii barbaade godhaa akka jedhu katabame. Kana irratti akkasiin ari'uuf qophoofte hojjaa kana irraa pretty much hin ba'e. Hojjaa kana irraa hin bahu maal godhuun irra jiru ijoollee maatii kiyya horachuuf buddeena fiduun irra jira. Hojjaan ammoo opportunitiin ammoo baay'eetu jira. Innaa kana baay'eetiin actually achiin duratti hojjaa kanallee hojjedhu an baasii galgala baasii oofa. Akka kanatti baasii oofa. Baasii isa kam? Baasii magaalaa oofa. Warra dadhabaa bakka hojjaatii fuudhaa manaa fuudhaa karaa adda addaa fuudhaa geessa. Akka hojii lammataatti hojjechaa turtan. Akka hojii lammataatti hojjedha. Kana extra horii gahaa qabaachuuf jedheeti. Kana galgala sa'aatii afur akka hojjaa bayeeti dhaqee baasii kana qabadhee bakka baasii kana dhaqee baasii oofee haga sa'a 11 halkan keessa deebi'amuu wiikendiitti deebi'aa hojjedha. Hojjaa kana akkan oduu godhu full time hojjedha. Innaa full time hojjedhu hojjaan kun pretty much horii guddaa naa kenna. Kan irraa akka ka'e amma maal godhuun irra jiraatee hojjaa kanaan ari'anii full time garaan deebi'eeti. At the same time taaksii kaabillee bitadhee taaksii illee sa'a extra oofuu jalqabe. Sa'a dheeraa oofaa horii gaarii argachuu jalqabe. Warri taaksii qaban kan adda addaa isaan caalaa biizinasii hojjechuu jalqabe. Innaa jalqabanii diraayiveriin dhaqanii kompileen godhuu jalqaban. Namichi kun biizinasii kennan galaa fudhata aaraa wanti godha aaraa yookaan as dhiibnee kaampanii biraatti deemnaa jedhaniiti. Akkamitti isin caalaa argachuu dandeechan? Akki itti caalaa argachuu namoonni ta'anii eerpoortii dhaquuf $60 argachuuf laayiniirra oolan. Ana ammoo innaa isaan akkasii oolan ka $5 argadha ta'aati dhuma isaa achi ta'anii $200 argadha. Gaggabaabduu deemtanii deebitan. Kanarraa akka ka'e kompileen godhanii warri taaksii kunillee achi na ari'an. Na ari'an ammaaf kastimarii fi kanneen naasisuu waan hin barbaanne achi keessaa na ari'anii. Amma hojii guddaa hojii dhaabbataa qabdanirraayis itti gaafatamaa dhaggeeffachuu diddan jedhamtan. Asis taaksirraayis warri taaksii hin jaalanne. Hin jaalanne gara waggaa tokkooti. Anallee ari'anii kaniiti obboleessi kiyya xiqqaa wayiillee hin jira isallee ari'anii kaampanii kan keessaa lolachuu ari'anii. Haga na ari'anii hin boqu. Aaruu fi abdii kutuu dhiisanii carraa bal'aa biyyi kun qaba jedhanii irra deddeebi'anii dubbatan fayyadamuudhaan kamirra kamtu wayyaa jedhanii laaluun jalqaban.
choiziin dhabame. Bizinesii innaa hundaa yoo lakshariin jiraate bizinesiin hojjetamuu hin danda'u. Yoo quufni jiraate bizinesii hojjechuun hin danda'u. Waa rakkachuu qabda, waa wayii irraa ka'uu qabda, choizii dhabuu qabda. Amma innaa kana choizii dhabnee galgala tokko taa'ee obboleessa kiyya xiqqaa qabaa ka waggaa 13 akkanaan hangafuu wayii bizinesii banuu qabnaa jennee galgala tokkochi murteessine. Teknooloojiin akka har'aa kana hin tolle feesbuukiin hin jiru. Feesbuukii dhiisitoon intarneetinuu reefu. Yeroo san yaada gaarii mataa keessa qaban kana hojiitti jijjiiruudha, namoota beeksifachuudha. Hojiisaa salphaan turre. Obboo Tashitaan bara sana akkanatti yaadatan. I had to do a very aggressive marketing. Xalaa bakka taphaatii bakka adda addaa dhaqaa xalaa katabaa akkasiin jala qabee namni tokko nakkolfaa yoo sana xalaa harkaan delivery yoo godhu nakkolfanii achi irraa ka'ee September 2003 bineensii xiqqoo ijoollee homeless transport akka goonu kennanii achi irraa transport ijoollee kana innaa goonu servisii excellent service. Servisiin warri kunniin argatee hin dandeenye kennineef. Alaqaan kunini sekreetarii fi deebaa namichi suni hojjaa ta'atta godhe jennaan akka hojii akkanaatu argannee hin beeknu. Nama akka servisii akkanaatu argannee hin beeknu kan jedhu riippoortii argate. Tikee deebise. Ammallee deebii kennu. Amma milkooftan. Milkoofne. Akkana jala qabe jechuudha. Baasii yookaan immoo konkolaataa atoobisii akkanaa keelloo kana jechuudha. Yeroo dura jalqabdan dura bittan gaafa isinitti dhagahame meennu yaadachiisa. Akkana gaafa binne bituu fi diilarii bira deemnee kananeeti yoo gaafannu diilariin nu amanuu dide bituu akka nu dandeenyu. Kanaafuu kan nu amananii cheekii katabnee kananii haga cheekiin sun kiliirii ta'een booda nu jala haasa'uu jala qaban jechuudha. Hadhaa moo wanti akkasii jiru. Ijoolleen tiyya daqiiqa tokko turanii mana barumsaa akka gahan in eeyyamuu waan jedhan abbaan ijoollee 5 Obboo Tashitaa Tufaan ijoollee Minisootaa kaampaaniin isaanii tajaajile 15,000 ol ta'aniifis dhaadannoo isaaniitii fi hojiin isaanii sanuma akka ta'e natti himan. Yeroon achi turetti yeroo leenjii hojjettoonni isaa fudhatanitti carraasaa fayyadamuudhaan hojjettoota isaanii amma tokko dubbiseera. Gara shufeerota 160 oliitu leenjii sana irratti argame. Seeftii jedha warri leenjii kennu. Ijoolleen amma mana barumsaa gahanitti atoobisoota san irratti nagahan akka mana barumsaa gahan galgalas akkasuma gara manaa nagahan akka deebi'an shufeerotaa fi hojjettoota irraa wanna eeggamutti itti himame. Maqaan kiyya Jamaal naan jedhani biyya kanas amata gara 25 akkana turee jira. Obboo Tashitaan carraa nama gartanii Afrikaa dhufaniitiin carraa gartee dalagaa nama biyya kanaatiifuu hedduu amma dalagduun hedduu biyya kanaa uummata biyya kanaati. Uummanni Afrikaatis nutis baqataan hedduu keessa inuma jirra. Gartee carraa hedduu nuuf kennamee jira. Dalagaan kunis akka dalagaa gartee kaampaanicha adda addaa dhuunfaa dalaguutiin garagara. Maaliifii responsibility guddaa oduu qabaatuyyuu hojii gartee akka kaampaanichaa yeroo tokko hojiin oguu salphaa ta'uu deemii galii namaan jedhan tokko miti. Kuni hojii yoo reekardiin kan kee bareedaa ta'e yeroo cufaa nagartee namatti barbaadan tokko. Nama hawaasa ofii keessa hafuu miti bakka cufa bakka silaa hawaasni isaa argamuu itti barbaachisu cufaa waan danda'amu cufaanuu nama keessa hafuu miti. Shufeeriin biraan Richard Kurt dhaabbatuma kanaa hojjetu. Lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa qabu. Isaaf milkaa'inni Obboo Tashitaa hiika addaa qaba. He's African American at that, so that definitely, says a lot, for him to come from the ground. Siluma hidda dhalata gurraacha Afrikaa yookiin African American ta'uun saayyuu waa hedduu mul'isa. Duwwaarraa ka'ee ammaan kana abbaa qabeenyaa doolaara miiliyoonota ta'uunsaa dhugumatti dinqisiisaadha. Kanan argaa jirurraa kaka'umsa qabda taanaan kutannoon jira taanaan waan feete gochuu yookiin immoo bakka feete ga'uu kan dandeessu ta'uu mul'isa. Tole daawwattoota keenya kuni bakkoota baasiin yookaan immoo atoobisoonni kaampaanii kanaa dhaabbata kanaa itti dhiqamanii itti haaromfamanii itti goomma isaaniitii fi waan hundi isaanii itti laallamu keessa tokko isa shaap jedhaniin jechuudha. Akkuma dhageechan sagalee hedduun na duuba jira.
namoota baay'eetu hojjechaa jira. Anan amma isinii dhiyeessu nama asitti hooggansa kanaa keessa hojjettu. His energy and his drive. He will be the first one here in the morning and you will notice him to be the last one. Haamleef murannoonni qabutu bakka narra jiruun isa ga'e. Jalqaba as ga'a dhumarra immoo asii ba'uu isaa hubatta. Hojjetaan dhaabbata MTN Ambiraan Riikii jedhamu Obboo Tashitaan Ameerikaan biyya baqattootaan ijaaramte ta'uu ishiiti fakkeenyaa naan jedhe. And the reason we stick around with Tashitaa, even though he's successful businessman, but he's a good boss. Sababaan ani Tashitaa waliin turee hojjechuu fedhuu fi inni nama hojii isaatiin haalaan milkaa'e ta'us akka nama tokkotti immoo nama gaariidha. Dhufee nu gaafata. Maatiin keessan akkamii jedhee nu gaafata. Akka ofiisaa itti kunuunfamuu barbaadutti si kunuunsa. Sana dhimmi ijoon. Warri waajjira keessa hojjetanis fuula ifaadhaan nama simatan. Obboo Tashitaan hundumaa dubbisaatii, kolfaatii, anyaatu wajjin nyaachatii darba. Walitti dhufeenya akkanaa qabaachuudhaan immoo akka Obboo Tashitaan jedhanitti. Kun kan dhufe akkuma itti ijoollummaa irraa warri keenya nu barsiise. Ana duwwaa oduun taane na guddannu hambilnesii kun waan maatii irraa dhufe ani choice hin qabu akkana nama tokkochaatitti karaa biraa deemee waan biraa gochuu hin danda'u akkaati biyyatti na guddifte. Namni hennaa maraa I think namni the atmosphere of fear sodaa waan sodaa hojjetaanii fi hojjechiisaanii relationship isaa akkasii walirraa fagaatanii kanii achi akka fagoote akka diinaatti wallaalaa karaa goraa sodaa ta'aa fiiriin akkasii waan qajeelaa miti. Namni tokko tokkollee na gorsa waan akkasii sanniin ammoo hojjetu akka kun akka hojjetaa arge maafi hennaa nama dhiyaatanii jedhanii kan itti amanu sa'aatii 8 teettee hojjetaa akka oolte irra sa'aatii 3 quality hojjedhuuti mana kan keetti gale. Kana ownership jechuudha. Yoo sa'a 3 waan quality hojjette sa'aatii kan keessa addeessanii argatta garuu sa'a 8 dhiftee as taa'aa oolte bun dhugaa oolte adiin sun dhumachuu galgala mana galte. Kana irratti akkana ka goote irra hojjetaa kanneen yoo sa'a 3 hojjechuu sa'a 5 hojjette sa'a 4 hojjettee kaatee yoo mana hojjaa sanniin fixxee mana galte maatii keetiifillee bizinesii kanaafillee anaafillee isaaniifillee gaarii akkasii filosoofiin kiyya. Kanaafi dhiyaadhee waliin hojjechuun hojjaa illee guddisee baradha. Baay'ee hinnaa tokko hojjaa nama irraa baratan. Hinnaa ta'ellee driver room taa'ee hinnaa isaan bireekii qaban waliin taa'ee hinnaa haasa'u waan bizinesii waan wayii baradhee biraa ka'a hinnaa sana jara sanniin biraa waan akkana deemaa raayyan hinnaa san dhaqee ka'ee maarketii godha fa'a. Waan hin beekne waan baay'ee namni beeka. Kaampaaniin keessan dhaabbanni keessan kun dhaabbatoota tajaajila geejjibaa keessumattuu barattoota deddeebisuu irratti hojjetan keessa milkaa'aadhaa fi baay'ee beekamaadha. Ammam sinfixe bakka amma jirtan kana gahuudha maal fa'aa barbaada? Hojjaan dura dursee hojjaa tokko hojjechuu fi wanni jechuu barbaadu nama dhagaa'uu fi hojjaan rakkisaa hojjetamuu hin danda'u yoo nama waan qajeelaa miti. Wanti dadhabamu hin jiru. Namni yoo hojjechuu barbaade hojjechuu waan dadhabamu qabu. Yoo aan gochuu danda'e atallee gochuu danda'e innillee godhuu danda'e innillee godhuu danda'a jechuudha. Akkaan gorsi kiyyaadhaan kan nama kennu yoo aan godhuu danda'e ati na caalaa godhuu dandeetta akka jedhu amana. Wanni godhamuu qabu disipiliinii qabaachuun nama jira. Disipiliinii qabaachuun maali? Oduu ofiin kan falle nama biraatii kan falluu danda'u sirra jira. Yoo nama qaxartee hojjisiiftu nama qaxartee hojjisiifsanii kan falle oduu ofiin kan falanne. Sacrificein baay'eetu jira. Maatii kan kee naannoo argine jiraattu fa'a jiraata. Ijoollee kan kee argine hennaa torbaan geettu fa'a jira. Maaf galgala hennaati galtu ijoolleen kan kee rafanii hennaa isaan ganama bayan baatee deemteerta. Hennaa tokko oduu horbaata nyaataa afaanii tufuu danda'u sirra jira kastimarii telefoona deebisu. Wanti waan barbaaddu kanneen waan lagjerii kanneen dhiisuu danda'u sirra jira. Waan lagjerii yoo dhiifte malee waan barbaaddu kana godhuun guddisee rakkisa. Chaalenjii baay'eetu jira. Kanatti ammoo sappoortii maatii irraa qabaachuu danda'u sirra jira. Yoo sappoortii maatii irraa hin qabaanne baatee haga torbaan tokko turtee galgala sa'a lamaa rafuu mana galaa ka'aati ijoollee kee yoo agarre chaalenjii gurguddaa qabne.
Hawaasa wajjiniin walitti dhufeenyi keessan maal fakkaata? Dhimma Oromootii fi dhimma biyyaas dhimma asitti Oromoon akkaataa jiraatu keessattis. Hawaasa irratti ashin kun hawaasa haasa'uuf warri guddiseeti ana caalaa waa'ee hawaasaa hojjetuuf beekullee yoo haasa'e irra galbareedha. Akka opiniinii nama tokkootitti ana akka amanu namni hawaasa keessatti hawaasni waan barbaachisu bakka hawaasni nama barbaadutti argamuu danda'u. Bakka biyyi nama barbaadutti argamuu danda'u. Namni dheeraa ta'ee gabaabaa ta'ee yaadni isaa gabaabaa ta'ee yaadni isaa dheeraa ta'ee qabaatee dhabee biyya waliin sheerii goona. Biyyi inni maraan jedhaan biyyi taphaa miti waan biyyaa irra waan fakkaateen namni wama hundaa caalaa waan biyyaa waan fakkaatee irratti sireessisuu danda'u nama irra jira. Hawaasni ana akka nama tokkootitti akka itti ilaalu karaa guddaa gahuu danda'u nurra lakkoofsaan guddachuun guddaa waan gatii qabu nuti yoo wanni hojjennu sun hin guddanne. Nuyi hundaa akka itti of gurgurruuf akka itti of himnu akka itti of beeksifnu Oromoon miliyoona 40 majority kanaa achi maali? Miliyoona 40 ta'uu isaati malee yoo dhattee State Departmentitti waan Oromoo himuu barbaaddee jette maal himaarta? Nama miliyoona 40 ta'uu himte kanaa achi maali? Pointiin kan ka'e maali? Ani karaa irra guddifneeti fagoo jirra na fakkaata. Wanni an amanu namni dhaamsa Oromoon wanni guddisee godhuu isarra jiru dhaamsa isaa nama himuu danda'u godhachuu danda'u isarra jira. Hawaasa ofii keessaa biqilchuu qaba jechuu keessan. Hawaasa ofii keessaa biqilchuu danda'u irra jira. Oromoon sport personii qabaachuu qaba. Regardless of yoo waliigaltee political opinion kan kee waan biraati biyyi kan kee ammoo waan addaan deemtee hin dandeenye. Yoo political opinion adda addaallee qabaanne waan biyya keenyaa waan fakkaatu irratti namaa waliigaluu danda'u irra jira. Hawaasni Oromoo simbira hojjechuu carraa argatan namoonni hojjechuu argataniillee asii baratanii bahanii akkuma isinii kana hojii mataa isaanii danda'ee hojjechuu jalqabanillee akka jiran hin dhagaye. Mee kana yeroo gootan itti yaaddanii namni akka humna godhatu akka ofitti amanu akka karaa hojii san baruu wanni hojjettan maalin? Ana wanni amanu namni tokkochi empaawarii ta'e koominitii keessatti gatiin qabu. Yoo koominitiin akka jiruun humna qabaachuu hin dandeenye. Yoo koominitiin akka jiruun sappoortii wal gochuu hin dandeenye. Namni jabeenni nama tokkochaa namni sun du'uu mala. Namni sun jiraachuu diduu mala. Gaafas maal akka jedhu ilaaluu danda'u namarra jira. Nu'uu istiraateejiin biizinasii kanaa koominitii keenya keessatti namoota empaawarii godhu. Empaawarii godhiitiin maali? Namoota parpazilii biizinasii sekireetii fa'aa jalaa dhoksuu dinneetu jira. Haa isaan kana laalanii ka'anii baratanii ka'anii waan biraa hojjetaniif. Amma biizinasiin adda addaa namoota ijoolleen keenya adda addaa jabaataniiti biizinasii hojjetanii karaa qajeelaa irra hojjan guddisee abdii namaa kenna. Waan abdii namaa kennu baay'eetu jira. Biyya keenyatti carraan barattoonni fi ijoolleen akkana kunuunsamanii mana barumsaa geeffamanii deebi'uu tajaajilumti waliigalaa barumsis waa hundi hin dhaqqabama. Hawaasni maal godhuu danda'a? San dhaqqabsiisuuf. Biyya keenyatti wanni dadhabamu hin jiru. Wanni dadhabamu yoo horii paablikii kana fuudhanii kiisii nama tokkochaa galuu dide wanti kunniin hin godhama. Uumaa naman rakkisu. Karaan asitti arginu, alaabaan arginu kunniin, biildiingiin agarru kunniin maaf akkana jiraate? Daldalli kunniin maaf jiraate? Naa gaafattu gubboo waan hin jirreef. Horii waa godha biyya kanatti shaayii namaa bituu hin dandeenyu. Amma senatarii yoo senatarii yookiin koongireesmaan uuman yoo argine shaayii bituuf hin dandeenyu. Shaayii bituuf hin dandeenyu. Kun wanjala jechuudha. Kanaafuu seeratti eega. Seerri akkanaa yoo jiraate wanti dadhabamu hin jiru. Horiin illee hin jira. Wanni maruu hin jira. Yoo hattuun hin jiraanne. Rakkinni maali? Rakkinni biyya keenyaa hanna. Hanni gaafa dhabame kunni maruu ta'uu danda'a jenneeti bikkinaa. Dureessi biyya keenyaallee amshuurra offendiin ta'anii nama naannoo keenya san jiru laalaa jechuu barbaada. Nama naannoo keessan jiru isin akkasii jiraattan namoonni naannoo keessan jiraatan akkasii yoo jiraatan maal isin fakkaata of gaafadhaa.
an jireenya akkamii jiraata armaaf ijoolleen kiyya duwwaan akkanaa jira maatiin kiyya duwwaa akkana jiraata waan durummaa qabu kana qooda artaa qooduu danda'u nurra jira community keenyaa qooduu danda'u nurra jira durummaan kun isaa irraa dhufeera kana beekuu danda'u nurra jira biyya kanaan amma one way or the other community keenya ta'ee kan faranjii ta'ee waan argannu kana sheerii goona. Hin qoodna jechuun kanaafuu qooduu barachuu hiyyeessa biraa naannoo kan kee jiru ilaaluu danda'u sirra jira achiin gara kaan jireenyi kun guddisee gabaabaa. Konkolaataa oofuun anaaf akka araadatii naan jedhan obbo Tashitaan imala gaarii jechaatiin sagantaa kiyya xumura ani Tikstii Gammeetii nagahaan.